Ashama daawwattoota fi dhaggeeffattoota chaanaalii Obsee Shawaa nagaaniif araarri jaalalli waaqayyoo iddoo fi kallattii irra jirtan irratti baay'atu jirtu jecha har'as deebi'ee dhufeensa maal qabattee dhufte miseen jechuun keessaan oolu isa duratti garuu chaanaala kiyyaaf haaraa hortaatan laayik sheer sabskiraayib gochuudhaan na jajjabeessaa chaanaalli kun chaanaala guddatu pilis na jajjabeessaa sheer naa godhaatii laayik naa gochaa sabskiraayib naa godhaa isiniin jedha. warroon immoo na jajjabeessaa jirtanis kallattii kamisheeroo warra goota warroon koomentii na barreessa warroon laayikii na gootan guddaa galatoomaa sinan galateeffadha isiniin jira sheer na godhaa warri kaanirree warri immoo maatiin aan ta'in maatiin haa ta'aatii viidiyoo na wanan gadhiisu karaa keessan akka dhufuuf maatiin haa ta'aatii hoolan jechuurra kaawwadha sabskiraayib godhaatii isiniin jira waan gootaniifis waan abboomontaniifis waaqayyo sinaa eebbisu isiniin jechuun jaaladha. Egaa har'a Obseen maal qabattee dhufte gara keenya jechuun keessan oolu. Akkuma tambalalii irratti argitanii wanta nama gaddisiisu jechuudha. Wanta baazoo ani akka dubartummaa tokkotti gaddisi barumsa sirraa argadhe jechuudha. Isinis immoo barumsa irraa argachuu dandeessu jedhee waan ani itti amaneef qabadhee gara keessan dhufe jechuudha. Obboleettiin keenya tambalalii irratti argite suni akkuma nama kamii akkuma dubartii kamii jijjiiramuudhaaf qayyaramuudhaaf gara biyya Arabaa kan dhufte viidiyoo shirree argadheen ture garuu keessa galchuun barbaanne maaliif faayidaan qabu viidiyoo namaa keessa galchuun jedheetuma malee jechuudha. Haa ta'u malee akkuma shamarran kamii jijjiirama gara biyya Arabaa kana gaafa dhuftu otuma mana madaamii keessa hojjettu madaam ishii jiyaan irftii wayin jaazaa haan jedhamu kana kennitiifi achi mana jaasaan baatii ala riftiin baatii ijoollee teenyaa bashaa ijoollee dhiiraa dubaraa wajjin hin argiti otuma akkanattu mucaa tokko wajjin wal jaalatan jechuudha. Gaafa wal jaalatanii mucaan kun dhiirri gaafa dubbatu hin beekamu afaansaa dhugaa damma godhatee keessaa immoo akka maleedha garuu mucoo kana jaalatte ishiinis waliin turanii wajjaan jaalattee jaalala isaanii toofanu ishiin mana kontiraataa turte. Maaliif baddeen baanee jedheen jechuudha. Mana nagaa jirtu kana maa baddee baatee ala hojjennee jedheen. Indi gaafa kana ishiinis asaaba isaa waan jaalattee jirtuuf yaan isaa kushaa shaggaara haala badee hoggaan hojjete mana kiyyatti ala badee mana kootti isa wajjin jiraadhee isa wajjin jiraachate hojjedhadhee yoo nalaa gali maal rakkoo qaba kan jettu mucoon kun baddees wajjumaan jiraachaa turanii amma ta'e jiraatanii jireenya isaanii utuma ofanuu ishiinis hojjetattee manatti galtii innis hojjetattee manatti galaa. Jireenya isaanii utuma deemanuu akka carraa gaafa ta'ush immoo garaatti hafe jechuudha. Gaafa garaatti hafu inni mucoo kana garaatti erga ishee hafeen booda gatee biraa deeme. Laala gatee gaafa biraa deemu ishiin immoo akka jettee mana madaamitti deemtee hojii ishii madaamiin itti himtee akka garaadhaa qabduutuma beektu itti himtee hojii mana madaamii hambiraa hojjechaa jirti jechuudha. Tole kanarraa maal hubattee yoo jettanii በተለይ obboloonni biyya Arabaa keessa jirtan please ishawwadaminaa ijoollee. Ishawwadaminaa dhugaa isinitti mana madaamii keessaa mana jaazaa wayin immoo ala keessaa mana madaamii keessatti dhiphachaa jiraachuu isinii wali dhugaa isinitti ani akka kootti jechuudha. Ijoollee baay'ee biyyuu mana jiru kanatti hiriyoota baay'ee ijoollee baay'ee naqaba ijoollee ala keessa jiran jechuudha. Ijoollee baay'ee nan haasofsiisa jechuudha. Garuu maaltu jira seetanii dhugaa isinitti an akka mana jaazaa gadi yoo ba'an kisaaraan hin jiru jechuudha. Qarshii qabachuu hin dandeessanii. Gaafa asii gabbaatan ijoolleedhaan wal argitu. Boyfriendii kanatu jira. Gaafa hin jiru kun akkasitti mucoon kun daandirratti haftee. Ishiin har'a maal jetti? Narraa barumsa fudhadhaayi. Ani har'a eessan naqaa? Garaan kiyyaan mana ga'e kana hojjechaa jira. Har'a akkaman godhe har'a eessan naqee ilmoo kana jechaa jirti jechuudha. Garuu ani wanni na ajaa'ibe keessaa tokko obboloota koo dhugaa isinitti adaraa isiniin jedha dhugaa shamarran biyya Arabaati kan gorsa kennaa jira kana. Biyya Arabaa keessa wanta biyyaa baaneef san karoora qabaachuu qabna. Biyyaa maaliif baane? Maal yaadneef biyyaa baane? Maal godhanna? Maal hojjetan? Maatii keenya jijjiiramuuf jijjiirra jennee biyyaa baane jenneetoo biyyaa hoggaa baanu san waan ittiin baane san yaadachuu qabna. Biyya ormaa keessa gaafa geenyu karoora biyyaa ittiin baane san dagachuu qabna. Dhugaa isinitti eeyyen biyya ormaa keessatti irree gaa'elatti qabatanii gaa'elatti milkaanii jireenyi isaanii bareeda kan ta'e jiru yaa innis gaariidha. Garuu immoo
wanta gootanis yoo akkasiyyuu ta'e waan tokko sin gorsa dhugaa rabbi amma beekumsa kiyyaarraa waan tokko sinan gorsa yoo akkasittuu gabbaheen jireenya akkasii kana jiraadha naaf ta'a namni kuniyyuu yoo jettanii bilis anis nan garadha dhugaa rabbi dura jechuudha namni sun otoo sin nikaa wayin immoo akkuma amantii keessanitti nikaa yoo godhattan yookaan qalabatii yoo godhattanii maatii keessanaa baru namni sun jechuudha. Har'a micoo sun otoo hoggaa san inni badi jedheen san of isa isheettee isaaf tolee jettee baatee baduu baattee har'a yookaan otoo maatii ishii beekanii otoo hiriyoonni ishii yookaan beekanii otoo firri ishii beekanii otoo waraqaan nikaan irraa samaana ishii irra jiraate ilmoo isaa gatee hin deemu ture. Dhugaa isinitti ijoollee hin goyyoominaa arrabni dhiiraa nama goyyoomsa garummoo sin irratti beekuu qabdu irratti naqaatii godhachuu qabdu maaliif har'a ishiin xiqqaalaa isaa baattee gola hormaa keessa dubartii ulfa ji'a 7 ji'a 8 taatee gara akkana jiru kana gizee gajjettee madaamiidhaaf gugguuftu dhugaa rabbiin ulfaata hojii mana madaamii nama beeknu kana jechuudha baay'ee ulfaata cinqiirra kan hojiirra iyyuu kan cinqii ishii akkamitti hiikama hin beektu manni madaamii amma nama dadhabsiisu akkamitti mana yaalatuu dhaqee hiikama jettee cinqii isaatu hin dandeessu jechuudha micoon kun ani baay'een boo'e dhugaa gizeen ishee argu ishiin gizee dubbattu argu narraa barumsa fudhadhaa hojjettu nan boo'e carraadhuma dubartummaa keenyaa kun maaliif hin jedhe dhugaa waaqayyooti maaliif ijoollee maal yoo jettanii nuti wanna xiqqoon nu shawwada waan xiqqoo otoo inni gizee san mana kana keessaa badii jedhanii bachisiisuu baatee ishiin baduu baattee ishiin jabduu taatee too lakkii asuma taa'een jiraadha hojii kootti fufa hojii nuu kan hin argadhu ta'a asuma taa'ee hojjedhee too sifaanas jiraachuu danda'an lamaan wal qaxxee naan deema otoo jettee akkanam taatu yoo jechuudha. Garummoo obboloota koo akkuma dura siniin jedhe waan tokko siniin jedhan mana jaazarra dhugaa rabbii mana madaamii keessatti dhiphattanii jiraachuu sin wayya. Tokkoffaa gizuma ayyaanatu mana jaazaa yoo deemtan qarshii keessan meeqa fixxu. Gaafa asii mana madaamiiti hojiin nutti hin taane hojiin nu hin taane hojiin nutti ulfaate bakka madaamiin nutti dubbatte jettanii waanuma xiqqoodhaan muufattanii mana jaazaa deemtanii mana jaazaa sanitti birrii meeqa akka fixxan laalame kan dura hojjettan san caala mana san keessatti birrii keessan kafakkabtu jechuudha. Kanaaf arra gallabboru gallaftaan sirriidha jireenyi biyya ormaatti namaan guutu hunduu keessuma jira haa ta'u malee immoo siruma immoo isaan ijoollee kontiraatarra jiran kan caala kasaaraa galuu ijoollee mana jaazaa deeman dhugaa rabbiiti. Ayyaana takkitti baanii akka baruudhaaf birrii 1,000 birrii 2,000 fixu uffata zigijuu ayyaana waan itti sagajjaan kana walitti guraa birrii 1,000 diraama 1,000 hin diraama 1,500 fixu jechuudha. Eshi diraama 1,500 guyyaa takkitti saniif isayyuu yookaan taddassatanii fa'aa jedhanii an oolan jiru yookaan immoo isumaa otuma gammadanoo walitti bu'anis jiru kunis hin jira. Eshi diraama 1,500 fixu sanirra diraama 1,500 otoo biyyatti ergee maal ittiin godha jettanii otootti yaaddanis ni ishi wayii ittiin godhatina otoo dadhabaa biratti hin ejjettanii dhugaa rabbii waaqayyo irraan argattu. Kanaaf manni jaazaa kun sunitti haafuu yoo rakkinuma cimaa wayii manuma cimaa wanumaa asxannaaqee wayii sin gargaaxame malee dhugaa rabbii siniin jedha manni jaazaa sinitti haafu mana madaamii keessatti dhiphadhaati dadhabaati dafqa keechan akkasitti duguuggadhaati hojjedhaa isas ni wayya. Tokkoffaa gizeetti galtanis murtoo qaba mana madaamii keessa oteessan yoo sin hoggaa 2 guuttan hin dabalattaa sin jedhu yoo itti dabalattanii hoggaa 4 hojjedhatanii ofii keessan hoggaa 2 itti dabalatan malee namni giddiidhaan sin jiru garuu wanti badanii ala hojjetan kun waraqaan isaa rakkoodha paaspoortiin harka jiraachuu dhiisuu danda'a biyya kanatti har'a boruunas takaakkalaadha paaspoortii kana maalan godha akkaman godhootuma jedhanu hoggaa meeqan kan ta'an ijoolleen jiru jechuudha kan waaqayyo gargaare keessaa gala malee. Kanaaf obboloota koo dhugaa shamarran biyya arabaa jirtan bilis ijoollee dhiiraarraa of eeggadhaa. Batalee keenya ijoolleen dhiiraa gaafa biyyaa ba'an karooratti hin ba'an hin beekan. Gaafa as ga'anii xiqquma ishii bakka yookaan uffata jijjiirratanii yookaan saawunnatii dabalanii bakka hin jira miti bakka haala mijataa argatanii dhugaa qeessan jechuu barbaadu jechuudha. Batalee jechuudha ijoolleen habashaa keenyaan hin agarramu. Kanaaf adaraas niin jedha ijoollee habashaarraa ijoollee keenyarraa ijoollee dhiirarraa of eeggadhaa. Yoon akkana jedhan hundi isaanii badaa jechuu koo miti tolaanis keessa jira gaa'ela milkiitis kan qabatee jiraatu jira sirriidha. Haa ta'u malee immoo gaa'elli sun hoggaan godhaan karaa kamiin oofuu qabna kan jettan karaa maatiitiin karaa maatiin kee warri biyya jiru beekaniin karaa warri isaa warra keetti dhaquun
warri keessa immoo warra isaati wal fudhatanii wal baranii walii galanii har'a otoo ishiin biyya kanatti waan tokko taatanii otoo waan tokko taate dubartiin kun warra saasan dhaqaniit warra ishii sun akkana ilma keessatti akkana jedhanii gaafachuu danda'u jechuudha. Garuu wanti dhuunfaadhaan ta'u kun wanti godhamu tokko hin jiru. Kanaaf bilis jedhee sin gara dhugaa waaqa jiraatati shamarran biyya ormaa keessa jirtan of eeggadhaa. Mana jaazaan baay'isinaa mana madaamii keessatti dhiphadhaa rakkadhaati hojjedhaa isiniin jedhaa. Ani micoo kanaaf baay'een gaddee ammas wanta hin jedhuun hin jiru waaqayyo ishee gargaaru hundumtuu fedha waaqayyoo ta'e wanti hunduu sirraa fi ishiinis nagaan lama taatee hiikamtee mucaasni sanirra ilaaltee itti kan boqottu ta'a. Innis immoo kan oomishu mucaasan diddeetti daa'ima isaa saniif daa'ima waan dhiiga isaa waan ta'eef isa laalirratti deebi'uu danda'a. Garuu immoo yeroo kanatti ishiin mana madaamii keessa gugguufuun hojiin mana madaamii akkama ta'e otoo beeknu mana madaamii san keessa gugguufuu ishii na gaddisiisa. Garuu hundumattuu waaqayyo ishee gargaaru. Boo'icha ishiin har'a seenaa ishiin seenaa kiyya kanarraa barumsa fudhadhaatti shamarran keenyaaf gabbaaste kuni dhugaa barumsa guddaa namaaf kenna. Ani baay'ee gadde dhugaa baay'een gadde yaa carraa dubartummaa keenya jedhe takkaa dubartoonni kun bakka iddilee dhumti keenya maal hamman jedhutti hanga'e jechuudha. Kanaaf adaraa isiniin jedha shamarran biyya arabaa jirtan of eeggadhaa jaazaan baay'isinaa jaazaa yoo baay'istanis immoo xinniqqaaqee fedhii jaalalaa fedhii foon keessanirraa of eeggadhaa isiniin jechuu jaaladhaa. Waaqayyo immoo waan hunduma keessatti gargaarsa isaan hundaaf waa kennu. Viidiyoon koo har'aa kana fakkaata. Viidiyoon koo yoo isinitti tole laayik sheer sabskiraayib gochuudhaan na jajjabeessaa. Dhugaa isiniin jedha sheerraa godhaa pilis na jajjabeessaa. Viidiyoon biraatiin hamma walitti deebinutti naaf ulfaadhaa galatooma baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabajaa. Viidiyoon biraatiin hamma walitti deebinutti horaa bulaa.